Kabati waraana bilisummaa Oromoo godina qeellam wallaggaanaan filloo to'achuu dubbii himaan idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo odaa tarbii beeksise. Waraana hamaa loltoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti amajjii 2023 qeellam wallaggaanaan fillootti taasifameen loltoonni bilisummaa Oromoo injifannoo abdachiisaa galmeessuu isaanii ibsanii jiru. Bal'inni oduu kanatti aanee dhiyaata. Waraana kan adeemsisaa jiran mootummaa Itoophiyaa fi loltoonni bilisummaa Oromoo gamaa gamanaa gandoota qabachuu fi bilisa baasuun wal himataatii jiru. Tibbana waraanni bilisummaa Oromoo lola godina qeellam wallaggaanaan filloo keessatti waraana mootummaa wajjin taasiseen mirgaan galuu ibseetii jira. Qondaalli olaanaa waraana bilisummaa Oromoo odaa tarbiim fuula miidiyaa hawaasaa irratti akka beeksisanitti lola kanaan waboon aanaa anfilloo guutumatti qabateetii jira. Amajjii 2023 ganama lafa bariim lolli magaalota lama kan magaalaa Dambidolloo irraa kiiloomeetira 42 caalaa hin fagaanne magaalaa Muggii fi Ashii keessatti adeemsifameen loltoota mootummaa irratti olaantummaa argachuu qofa osoo hin taane meeshaa waraanaa booji'uu fi loltootas booji'uu ibseetii jira. Lola kanaanis loltoonni mootummaa 65 yoo ajjeefaman 96 madaa'uun 25 booji'amuu kan ibse dubbii himaan idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo odaa tarbiim meeshaalee waraanaa qawwee AKM 102 baazuqaa tokko diishqaa garagaraa bombii harkaan konkolaattota 3F waraanaa 10 fi meeshaalee waraanaa garagaraa booji'uun galii mooraa qabsoo Oromoo taasisuu addeesseetii jira. Akkasuma uummata nagaa kan maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhamuun baadiyyaa fi magaalaa irraa qabamanii waajjira poolisiitti hidhamanii jiran dhibbaa ol bilisa baasuus ibse. Guyyama kana humna dabalataa magaalaa Dambidolloo irraa dhufe ganda maaxaa irratti loluun of duuba deebisuu kan ibse barruun qondaala waraana bilisummaa Oromoo kun lola kanaanis humnoota waraana mootummaa irraa 35 ajjeesuun 55 madeesseem qawwee AKM 15 irraa hiikkachuu ifoomseetii jira. Erga waraanichi magaalaa loltoota mootummaa baasee booda mootummaan haleellaa humna qilleensaa magaalaa Muggim ganda duwwaa lama karaa lammaffaa dugda duuba gamoom abbaa kulleetti taasiseen qabeenya namootaa irratti miidhaa dhaqqabsiiseetii jira. Wallagga bahaa aanaa giddaa ayyaanaa keessattis lolli jabaan waraana mootummaa fi loltoota waraana bilisummaa Oromoo jidduutti taasifameetii jira. Olaantummaa waraanni bilisummaa Oromoo argadhe jedhu kana ilaalchisuun mootummaan Itoophiyaa hamma oduun kun qindaa'etti waan jedhe hin qabu. Gama biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo koonyaa Gujii Lixaa keessa socho'uun mana amala sirreessaa godina Gujii Lixaa cabsuun hidhamtoota siyaasaa hidhaa irraa baasuu viidiyoon raadiyoo arraata biyyaalessaa Oromiyaa irratti maxxane ni mul'isa. Godina Gujii Lixaa mana sirreessaa godina Gujii Lixaa waboon zoonii kibbaa koonyaa Gujii Lixaa akkanatti cabsee hidhamaa jiru baasee jira. Injifannoo kan uummata Oromooti. Injifannoo kan waraana bilisummaa Oromooti. Baga gammadan uummata Oromoo baga gammadan warri maqaa siyaasaatiin tola hidhamtan jirtu akkanatti sin baase waraana bilisummaa Oromoo waboon. Injifannoo kan waraana bilisummaa Oromoo injifannoo kan uummata Oromooti. Raayyaan ittisa biyyaa jalqaba torbee darbee irratti kibba Oromiyaatti gandoota to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala jiran bilisa baasee jedhe. Raayyaan ittisa biyyaa ibsa amajjii 3/2023 fuula barruu yookaan feesbuuk isaa irratti baaseen duula waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf geggeeffamaa jiruun humnoonni nageenyaa kibba Oromiyaatti bobbaafaman gandoota 7 waggootaaf to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala turan bilisa baasee jira jedhe. Torbaanota muraasa dura qaamoleen nageenya federaalaa fi naannoo akkasumas qondaalonni mootummaa naannoo Oromiyaa yaa'ii godina Bunoo Baddalleetti taasisaniin waraana bilisummaa Oromoo afaan qawweetiin dhabamsiisuuf qophaa'uu ibsaniitii jiru. Mootummaan tarkaanfii waraana kanaan kan fudhataa jiru yeroo gaafiin araarri Tigraayitti bu'eem Oromiyaa keessattis haa bu'u jedhamuun gaafatamaa jiruttidha. Addi bilisummaa Oromoo rakkoo nageenyaa Arsii Lixaa fi Arsii keessatti qaamota mootummaatiin raawwatamaa jiru balaaleffate. Addichi ibsa baaseen uummata nagaa dararuun bu'aan argamu hin jiru waan ta'eef akka dhaabbatu gaafatee jira. Bal'inni oduu kanas ammallee itti aanee dhiyaata. Godina Arsii lameen keessatti jireenya uummataa jeeqamee uummanni nagaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu nyaataa fi odeessa kennituuf jedhuun humnoota mootummaa hidhatan kanneen akka raayyaa ittisa biyyaa poolisii humna addaa fi milishoota gandaatiin darraa ulfaataaf saaxilamaatii jiru. Godina Arsii aanaalee akka Muuneessaam, Leemmoo Bilbiloom, Honqoola Waabeem, Shirkam, Xiyyoom, Xiichoom, Zuwaay Dugdaam, Heexosaam, Jajuum, Gunaam, Colleem, Martiim, Asakoofiim, magaalaa Asallaa akkasumas godina Arsii Lixaa aanaalee akka
Heeban Arsii, Nageellee Arsii, Adaabbaam, Dodolaa fi Shiraaroo keessatti hidhaan ajjechan reebichii fi saamichi jabaatee itti fufee jiraachuun ABO'n ibseetii jira. Namoota humnoota mootummaatiin hidhaman maqaa kan tarreessi ABO'n Kadiir Abdoo aanaa Baalee Gasgadeerraa, Mustafaa fi Abdusalaam Haaji Bakareem aanaa Sudeerraa, Xaayir Foggaloo Muunessaarraa, Huseen Hullee Honqooloo Waabeerraa, namoota nagaa 69 ol ammoo aanaa Heexosaam ganda Sibuu fi magaalaa Borruutti muddee 25 bara 2020 irraa hidhamuun dararamaa jiru jedhe. Aanaa Zuwaay Dugdaatti namoonni Huseen Uttiyyuu fi Kurfaa Fayyisoo jedhaman ganda tokko oliif hidhamanii dararamaa jiran kan jedhe ABO'n dubartiin Aadde Zaaruunaa Dargaa jedhamtu ammoo daa'ima ishee waggaa 2 waliin hidhamtee jirti jedhe. Hidhamtoonni dhukkubsatan akka qoricha hin arganne mana yaalaarraa ugguramaniiru. Haala kanaan uummanni aanota akka Zuwaay Dugdaa, Muunessaa fi Heeban Arsii keessaa qabamuun kaampii waraana Togaa yookaan bishaan gurraachaatti hidhamuun wallaansa dhabanii dhukkumaan rakkachaa jiraachuu ibse. Aanaalee akka Zuwaay Dugdaa, Muunessaa, Jajuu, Heeban Arsii fi kaampii waraanaa Togaa yookaan bishaan gurraachaa keessatti kanneen hidhamanii jiran maatiidhaan akka waliin argines dhorkamanii jiraachuu ABO'n addeesseeti jira. Hidhamtoota murtee seeraa malee mana hidhaatii baasanii dhabamsiisuun hammaatee jiraachuu kan eere ABO'n ibsa isaa kanaan obbo Aliyyii Roobaam, Muunessaa irraa, Aadam Abbiyyuu Arsii Nageellee irraa, Abbaas Tololaa Dilboo fi Kaliil Huseen Galchuu Heexosaa ganda Siboo irraa mana hidhaa keessaa baafamuun achi buuteen isaanii dhabameeti jira. Godina Arsii aanaa Jajuu magaalaa Algaa Dureettii keessatti hidhattoonni mootummaa gaafa Majjii 3 bara 2023 nama maqaan isaa Aliyyii Haaji Galchuu jedhamu dabalatee namoota 3 mana hidhaatii baasanii ajjeesuu ibse. Godina Arsii aanaa Heexosaa keessatti dargaggeessi umrii 17 kan Arabuu Abbee jedhamu shanee waliin hojjetaa jirta jedhamee waajjira poolisii aanaa Heexosaatti hidhamee gaafa muddee 25 bara 2022 hidhaa keessaa baafamee iddoo addaa Doddotaa jedhamu geeffamuun rasaasa lamaan erga rukutamee booda dhagaa irratti guuramee akka biraa deemame ABO'n ibseetii jira. Godina Arsii aanaa Muunessaa ganda Dallee Konchee yookaan Booree keessatti fira gaafachuuf kan deeme dargaggoo Guddataa Fayyisoo jedhamu shanee biraa dhufte yookaan ammoo shanee bira deemuuf jirta jedhamuun poolisii humna addaa Oromiyaa kanneen aanaa Muunessaa irraa bobbaafamaniin qabame erga guyyaa guutuu hiraarfame booda ganda Booree iddoo addaa Gamsaa jedhamutti ajjeefamee gatame jechuun ibseetii jira. Aanaa Qoree magaalaa Qoreettis mucaan umrii 16 Gammachuu Haaji Mahammad jedhamu itti gaafatamaa waajjira poolisii aanaa Qoree Komaandar Gammadoo jedhamuun rasaasaan rukutamee du'aaf jireenya guddutti argamaa jedhe. Kana malees hidhattoonni mootummaa shamarranii fi dubartoota irratti gocha gudeeddii raawwataa jiraachuu kan eere ABO'n dhuma bara 2022 darbe keessan bakkoota hedduutti gudeeddii raawwatameen aggaammiin lubbuu dabarsuu fi hanga lubbuu baasuutti ga'ee jira jedhe. Godina Arsii aanaa Muunessaa ganda Laaqichaa keessatti gudeeddii humnoonni mootummaa shamarree takka irratti raawwatan waan balaaleffatteef dubartii Aadde Geexee Kojii Wayyaa jedhamtu rasaasaan ajjeesan jedha ibsi ABO'n. Akkasumas godina Arsii lixaa aanaa Qoree ganda Baataa Waltashaa keessatti gocha gudeeddii dubartii takka irratti raawwatamu ibsichi eereetii jira. Godina Arsii lixaa aanaa Adabbaa magaalaa Laajjoo Birbirsaa keessatti poolisoonni humna addaa Oromiyaa haadhaaf ijoollee dubaraa 2 kan umriin isaanii waggaa 12 fi 15 ta'an irratti gudeeddii humnaa raawwachuuf turan birmannaa ummataatiin baraaraman jedha. Naannawa waraanni mootummaa qubatetti oomishni ummataa deeggarsa waraanaaf jedhamee guuramuun uummanni beelaaf saaxilamaa jiraachuu ibsa isaa keessatti kan eere ABO'n hoolaam re'ee fi loon dirqamaan uummatarraa sassaabamaa jiraachuu fi kan kana hin kennine deeggaraa waraana bilisummaa Oromoo jedhamuun akka reebamuu fi doorsifamuu ibsameetii jira. Walumaa galatti aanotaa fi gandoota godina Arsii fi Arsii lixaa keessatti hidhattoonni mootummaa dararaa akkaan ulfaataa ajjechaa saamichaa fi hidhaa jumlaa uummatarratti raawwachaa jiraachuu ABO'n ibseetii jira. Oduma walqabateen godina Arsii aanaa Zuwaay Dugdaa keessatti hidhaan jumlaa hawaasa irratti qabata waraana bilisummaa Oromoo deeggartan jedhu raawwatamu akkaan hammaachuu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaniiti jiru. Ji'a Majjiirraa eegalee aanaa Zuwaay Dugdaa, aanaa Jajuu fi aanaa Martii keessatti qabata sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun miseensonni raayyaa ittisa biyyaa fi poolisiin humna addaa Oromiyaa gandoota baadiyyaa keessatti bobbaafamanii jiran yakka ajjechaa fi hidhaa jumlaa hawaasa irratti raawwachuu itti fufaniiti jiru. Hidhaan jumlaan kun godinaalee Arsii lamaan keessatti hammaachuu maddeen OMN itti himanii jiru. Bal'innisaa itti aanee dhiyaata. Waraana bilisummaa Oromoo deeggartan akkasumas of keessaa baasuu diddan jechuun gocha raawwataniin godinaalee Arsee keessatti hawaasni dararaa irra jira. Aanaa Zuwaay Dugdaa ganda baadiyyaa Hula Arbaa jedhamutti qofam waajjira gandaa tokko keessatti namoonni dhibbootaan lakkaaman hidhamanii jiraachuun jiraataan magaalichaa OMN dubbise tokko himeetii jira. Godinicha keessatti hidhaan jumlaa akkaan hammaachuu dabalatee mana hidhaatii namoota baasanii rashanuu fi reebicha akkasumas saamichaa fi doorsifni ulfaataan qaamolee mootummaatiin hawaasa irra qaqqabaa jiraachuun jiraattonni OMN itti himaniitii jiru. Dolli hidhaa fi ajjecha
ajjecha uummata nagaa irratti labsame kun maqaa waraana bilisummaa Oromoo Arsii keessaa qulqulleessuu jedhuun bilisummaa Oromiyaa fi federaalaatiin labsamuu kan himan maddeen ajjechaan suukaneessaan sabboontota irratti aggaamamee jiru akka yaaddessaa ta'uu ibsa. Jiraataan aanaa Zuwaay Dugdaa tokko qabata sakattaa miseensota waraana bilisummaa Oromootiin godina Arsii lamaanuu keessatti sabboontonni kumaatamaan lakkaa'aman hidhamuu dabalatee saamichi qabeenya humnoota mootummaatiin hawaasa irra dhaqqabaa jiraachuutu himame. Namoota maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartan jedhuun hidhaman kanneen gariin mallaqa gaafachaa mallaqa irraa fuudhanii gallakkisaa kanneen kafalachuu dadhaban ammoo mana hidhaatii baasanii ajjeesaa jiru jedha. Maddi keenya amanamaan gara sirraa yaadanuuf kenne. Nama qarshiidhaan uummata hidhu kana jechuudha. Waan akkanaa kana keessa jirtii keessaa yoo aanaan sirkaa haala akkana ulfaataa kana keessa jirti waan ta'eef uummanni hawaasni Oromoo bakka jiru akka nu dhaga'u uummanni keenya miidhamaa jira, ciramaa jira. Kanarraa kaaf immoo waan garaagaraa jedhanii torbeen eeganii birrii fidii jedhanii birrii 200 300 haga kumaatitti gaafatanii uummata qabanii jennaan birrii uummanni haala yeroo kana walii wal qabsanii qaala'insa jireenya kana walii wal qabsiisanii nama qabeenya qabu keessaa abbama barbaadetu irraa fuudha jechuudha. Taateen ulfaataan kun aanaa shirkaam jajoom martii magaalaa bulbulaa fi abboomsaa dabalatee kokkosaa fi muunessaa keessatti raawwatamuu isaatiin hawaasni dararamaa jiraachuu OMN odeeffateetii jira. Godina Arsii lamaan keessatti namoonni maqaa waboo deeggaruutiin jumlaan hidhamanii jiran kunneen mana murtiitti illee dhiyaachaa akka hin jirree fi maatii waliinis wal argaa akka hin jirree miseensonni maatii hidhamtoota OMN himaniitii jiru. Namoota hidhaman keessatti maanguddoowwan haawwanii fi dargaggoonni akka argamanis OMN qulqulleeffateetii jira. Namoota hidhaman keessatti maanguddoowwan haawwanii fi dargaggoonni akka argaman Oromiyaa Miidiyaa Neetwork qulqulleeffateetii jira. Oduu keenya biraatiin godina Wallagga Lixaa aanaa Laaloo Asabii magaalaa Innaangootti humnoonni mootummaa dhukaasa uummata nagaa gabaaf yaa'e irratti bananii lubbuun nama 3 galaafachuu namoonni 2 immoo miidhaa ulfaataaf saaxilamuu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork himan. Kamisa darbe jechuun isa Majjii 5 bara 2023 gabaa magaalaa Innaangoo irratti humnoonni mootummaa dhukaasa banuun kan himan maddeen dhukaasa baname kanaan lubbuun namoota gabaaf jecha baadiyyaa irraa gara magaalaa dhufanii darbuu jiraatan magaalichaa OMN dubbisee meetii jira. Namoonni 3 battaluma rasaasaan rukutamanitti lubbuun darbuu kan himan maddeen keenya namoota ajjeefaman kanneen keessaa namni tokko dubartii namoonni 2 immoo dargaggoota ta'uu isaa ibsa. Namoonni 2 dabalataan miidhaa ulfaataaf saaxilamuu isaanii kan himan maddeen sababni dhukaasa sanaa hanga ammaatti beekamaa akka hin taane himuun guyyicha poolisiin humna addaa paatrooliin dhufanii dhukaasa akka banan yaadachiisa.